aappii adda addaadhaa kan bilbila keessan keessaa qabdan keessaa aappii iccitii keessaa qabdan kanneen akka galarii kanneen akka waatsaappii kanneen akka imoo miseenjara aappii isin malee namni biroodhaa akka irra galee isin dura iccitii keessan ilaalu hin barbaanne akkaataa qulfii mataa isaaniitiin tokko tokkoon qulfii itti godhachuu dandeessan isin barsiisu. Gada watan kiyya waan kana akkuma baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kan laayik share gochuun afaan duraan hordofaa. Kana gochuuf dursa aappii tokko buufachuus barbaachisaa aappii kana akka buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti yeroo tokkoof kilik ni gootu. Achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaatti ni barreessanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kan jalarras ni baasarratti yeroo tokkoof kilik ni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kan yeroo tokkoof kilik ni gootu. Ammallee haala kanas tiisifataa asirratti ta'e koonsaa yeroo tokkoof kilik ni gootu. Bakka sarchii kanarratti qubee qaa la faa barreessanii achi booda sarchii fuuldura kan kilik goosarchii goosiftu. Achi booda haala kanas suuraa kan siniidaa suuraa kanarratti yeroo tokkoof kilik ni gootu. Achi booda appicha buufachuudhaaf yeroo dhutaa gaddeemtu dhutaa deemtu manumaati. Achi booda dhumarratti qalamatii manaan kan barraa aappii as tokko buufadhaa akka jalatti daawulood keessatti daawulood kan tuttaniiti aappii kana bilbila keessatti buufatanii. Hayya daawwatan kiyya aappii buufatanii gara galtan aappiin kana haala kan qulfii itti godhadhaa isin jaa fakkeenyaaf ani 6 dijitii 6 jechuudha. Achi booda kireetiin godha ammallee koonfirmii godhuudhaaf 6 ammallee seefii irratti godha. Achi booda aappiin kana haala kanaan kan naafida asirratti yeroo tokkoof kilik gootanii information isin gaafa hundumaa kennitanii fi achi booda aappiin kana haala kanaan appilikeeshinii isin bilbila keessanii irraa qabdan hunda isiniif jechuudha. Aappii qulfiidhaan qollofuu barbaadan jechuudha. Aappii fedhee yoo haa ta'u fakkeenyaaf kanneen akka imoodha jechuudha. Qulfiin fuuldura jirti ishirratti yeroo tokkoof kilik gootan jechuudha. Achi booda inni ofiin automaatikaalii qollofaa jechuudha. Fakkeenyaaf duuba deemnee isin agarsiisuti. Fakkeenyaaf ammoo galarra galee kun haala kanaan qulfii nagaafata jechuudha. Qulfii sanatti guutu malee haala kanaan karaa salphaa ta'een aappii barbaadan aappii bilbila keessan irraa qabdan keessa aappii iccitii keessa qabdan aappii gartee isin malee namni biroodhaa akka irra galee isin dura ilaalu hin barbaanne qulfiidhaan qollofachuu dandeessan.